utubaan saquufin cabne. Guyyaan har'aa kuni guyyaa taarikaati. Sagantaan ijoolleen teenya, ijoolleen Oromiyaa, ilmaan keenya walitti dhufanii marihatanii ofuma isaaniitii of qopheessanii if jaaranii qabeenya keenya kan dhokate mul'isuu feena jedhanii guyyaa jalqabaa har'a asitti galma jiddugala aadaa Oromoo asitti wal arguun keenya guyyaa taarikaati. Haasoyni bifa haarawaan natti dhufe. Bifni haaroyni inni natti dhufeen ilmi daa'imni qacaleen dhiini haati waliin dhalte irraan qoorin dhimmi diinaa isaatii fi tokkochummaa lammii isaa isa yaachisuun haasawa haarawa tahee natti dhufe. Har'a bakkitti argamnu Finfinneedha. Sagantaa akkanaa kana bakka baay'eetti irratti hirmaannaa garuu keessa keenyatti akka anatti wanti dhagahame yoo isinitti dhagahamee jiraate ta'e waan addaatu natti dhagahame. Wanti natti dhagahame kun immoo waanan ofirraahis deebisuu danda'u tokko miti. Dirqamaan waan na keessatti dhalate anaa wajjin waan dhalate waan ta'eef jechaadha. Da'awaa sin dhageenya sagantaa baay'ee hirmaannaa akka sagantaa har'aa kana garuu waa wahii keessa koo kana waan na dubbise waan na tuttuqe wahii kan amma dura natti hin dhagahamnetu har'a natti dhagahame. Akka ija sassiitiin kanan ilaalee yooman sagantaan akkanaa kun bal'atee Finfinneetti ol dhufee handhuura Oromiyaa kanatti gaggeeffama utuun jedhee hawwuu torban utuun gahin har'a kana arguu kiyyaaf baay'een gammade. Dhumarratti ammas dargaggoonni keenya sagantaa akkanaa qopheessitan marsaa lammaffaa maqaan isaas baay'ee bareedaadha. Bariin kuni nu bari'aa jirti fakkaatti. Barii itti fuftu akka taatuun hawwii qaba. Shabaabni kun wal gahanii gaafa sagantaa kanan gaggeessina naan jedhan baay'een itti gammade. Hamilee isaanii ilaalee maybe yeroo gabaabaa booda magaalaa kana keessatti afaan Oromootiin da'waa godhuun an Oromoodha jechuun eenyummaa ofii ol qabatanii jiraachuun dhufuu hin danda'a kan jedhu fuula isaanii irraa arge. Wanni hedduu na gammachiise immoo garee lama sadi ta'uu isaaniiti. Kun yeroo jalqabaatiif hojjetame. Kanaaf shabaaba keenyaan wanni jechuu barbaadu maaddiyan wa ma'nawiyyan waan barbaadan hundaan isin duuba jirraa isin bira jirraa sagantaa keessan itti fufaa jechuun barbaada. Sa'a 9 daqiiqaa 30 dirree xayyaaraa dhaquun irra jira ture. Dhiiseenas dhufee wallahi. Maaliifi walgahii kana qiimaa qaba. Fuula keessan arguu kanaaf tokkummaa kanatu waan guddaa. Ahbaabii fillah takkataha wal jaaladha. Anillee waa hedduu takkaatu na dhaggeeffame wallahi muhaadaraa hedduu takkaan dhaqe. Yeroo duraatiif laziizoon matta'a Allahu bisihati wal aafiya. Aboo yeroo duraatiif afaan Oromootiin muhaadaraa qabnaa jennaanini wallahi an qophiidhaan jeen obboleesso guyyaa ati na yamte sani miilaanillee taatuun hin dhufan jeenbo. Aboo deem miilaan maalii dhufta xayyaaraan si finnee si galchinaa jeeboo wandaa taamiin jeen akkas taatas. Na haga barii dhibba meeqaatti deemna insha Allahu ta'ala. Hin qopheessine milkeessina addaraashas hin guunnaa isteejiis hin bareechine jedhanii qabatan haadaa yaqiin. Amma hoo maaltu hafee kateettaniif warri diinii islaamaa jaalattani. Diiniin bareedaan ulamaa'aan marfame Finfinnee keessa dhufee kana booda galtanii yoo karaftanii amma booda humaafuun fayyaddanii. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Tokkummaan keenya yoom ibsama hanga yoomii jibban farfama sabab bifaan gargar hin baanu muslimni guutuun obbolummaa humni guddaan irreen hin cabne kan filannoo biraas hin qabne gamtumaadhaan daandiin jireenyaa kan utubaan saquuf hin cabne.